nama Yesuus caalu kana kan waaqettanii sila kiristaanii waaqessuu qabdan. Maal dalage sila ustaaz Na maal dhagee dalage? waliin laalla waan dalagee waan balleesse waliin laalla. Ibroota boqonnaa torba lakkoofsa takka irraa eegalee ilaan qasanii. Malkisaadiq nama jedhamu jira. Hin laalta kaa qofa ijaan arguutti caalama dhageetii miti nuti si argisina wangeela kee. Gonkumaa inni Yesuus Kiristoos hin caalu addunyaa kanarratti hin uumamne. Ati quban qabdu isa wangeela bar wal quban qabdanii bar. Hin uumamne hin uumamus. Dhaggeeffadhu. Amma laaleyyee dubbisi atummaan kunoo ayyee amma dubbisi. Okay. Malkiseediq. Takkaa dhageesseetuun beektu kanate walgeela irratti argiteetuun beektu. Beeka ustaaz akkas hin jedhamu kaayee. Ayyee ishi iqirta. Okay. Afwan. Malkiseediq mootii Saalemiitii fi luba waaqaa waan hunda oli ture. Innis otoo Abrahaam jedha. Otuu Abrahaam mootota agartee mootota mo'atee deebi'uu itti dhufe. Isa deebisee jedha. Isa eebbisee jedha. Eebbisee jedha yeewwa. Okay. Abrahaamis waan hundumaa kudhan keessaa tokko kenneef. Isaaf kenne. Jalqabatti maqaan isaa mootii qajeelummaa jechuudha. Ergasii immoo mootii Saalem jechuunis mootii nagaa jechuudha. Mootii nagaa jechuudha. Amma bakka sadii kana dubbi sadii kanarra kun dubbiin asis qabachuu deemti. Asi amma hanqasii komandoo hunda yaamtu. Inni jedha. Inni Malkisaadiq san jechuun Malkisaadiq duraan dubbise inni san Malkisaadiq ayyee. Yookaan haadha hin qabu. Abbaa. Sadii jalqaba irraa eegalu bakka abbaarra utaale jalqaba irraa eegalu. Sadii irraa eegali sadii irraa. Inni abbaa jedhe abbee. Maal afaan utaalaan suuta abbee muramtee tesi komanda yaa muramtee jedheeti ilhaanko. Suuta dubbisi. Hin murre natti mul'anne malee ani hin muru. No jala muramteetti goota si komandoo murteessu dubbii takka. Okay inni jedhe. Inni abbaa jedha. Inni abbaas. Yookaan. Haadhaas. Hin qabu. Haadhaa fi abbaan qabu Malkisaadiq. Tole. Hidda dhalootaa jedha. Hidda dhalootaas. Hin qabu. Hidda dhalootaas ni beekta. Yesuus ni qaba. Hin qabu. Barri jireenya isaa ta'u. Jalqaba. Guyyoota yookaan dhuma. Jireenyaas hin qabu. Okay, bara gartee jalqabaa fi xumuraas bara jireenyaatis hin qabu jedhenne. Innis akkuma ilma waaqaatti akkana luba bara baraa waaqa ta'ee jiraata. Okay, amma gaafiin kiyya kanarra gaamma. Na dhageessaa? Malkisaadiq ofiin guddisa amma olii asii achi amma ati dubbisee miti. Amma ofiin guddisee dubbadha qoy. Khaliifaa isaan kunchiise qoy oliin baasa. Waan hin jedhe. Dubboosa kam taate dubbiin? Ndee. Kam goona Khaliifaa? Anaa tolchaa dhiisate haasa. Okay, hayyee waan jedhe Malkisaadiq kuni mootii Salaam mogartee mootota tokko mootee Abrahaam osuma deemuu karatti dhufee 10 irraa takka kanneefi gartee Malkisaadiq jechuun si kaasaa mootii Salaam akkana isin jedhee dhufee inni kun isin jedhe sadaffaa irratti akkasimi inni kun abbaas haadhaas hidda dhalootaatis hin qabu barri jireenya isaatis jalqabaa fi xumura hin qabu jedheemi. Eewa. Yesuus Kiristoos haadha ni qabu moo hin qabu? Hin qaba haadha. Hidda dhalootaa ni qabu moo hin qabu? Luqaas keessatti Maatiyos keessatti hidda dhaloota isaa lakkaa'anii Daawwitii fi cufa katti galchan ilaa adda miti. Okay, namtichi kuni bara jalqabaas hin qabu, xumuraas hin qabu, haadhaas hin qabu, abbaas hin qabu, waaqamoo waaqaa miti. Amma Malkisaadiq kuni. Malkisaadiq kun waaqamoo nama. Qoyka.
Amma waa'ee Yesuus immoo waa'ee Malkiseedeq haasawu. Malkisaadiq Iyyasuus ni caala moo caala? Iyyasuus haadha foonii qaba. Namtichi kun haadhaas abbaas hin qabu. Hidda dhalootaas hin qabu. Jalqabaa fi xumura hin qabu. Yesuus Kiristoos jalqaba qaba bakka irraa dhalate haadha irraa dhalatee Iyyasuus jedhamee itti moggaafame. Achi dura Iyyasuus Malkiseedeqiif jedheetti anamma bakka kanatti wanti jedhame kuni Malkiseedeqiif jedhee too hin amanu. Malkisaadiqii jedha bar. Mata duree baasii moo mata duree wange. Laalaaka. Eenyu. Kana qowan qabdu ati takkaa yoo magartee miti waldaa dhayitee ol si garsanii kana waldaa yoo dhayitee faarfataan si garsiise achirraa baqata. Malkiseedeqiin kun jechuun. Arabaa bar namtichi arabaa bar. Arabaa bar. Arabaa miti wallaahi. Araba mootii Malkisaadiq jechuun mootii afaan Arabaati boo maaloo maasoo. Ibraayistii Arabaa miti Ibraayistii. Akka fadheetu afaan Arabaati mootii jechuun mootii jechuun afaan Arabaati. Okay Ibraayistii isaa tooyyee. Okay namtichi Ibraayistii namtichi kuni. Arabni isinitti immoo Arabni rivaayisdi kan ta'e afaan Hibruu irraa ustaaz. Waan si jedhe mee akkuma fedhe amma sanni si gaafa biraatti. Allah jechuun Arabaa miti ustaaz. Na dhaggeeffadhu ka amma sanii gara sin deemini Malkisaadiq kun Iyyasuus ni caala moo hin caalu? Hin caalu. Wanuma tokko namicha waan caaluun ayyo waan dhaggeeffadhu ustaaz. Na dhaggeeffadhu san siin hin jenne na dhaggeeffadhu. Buusaarraa kan ka'e. Barga waggaa torba dheede akka horiitti waaqayyo yaa gurbaa ani san siin hin jenne na dhaggeeffadhu. Inni cubbamaadha. Na dhaggeeffadhu ka waan siin jedhe Malkisaadiq na dhaggeeffadhu. Abbo Yesuus Kiristoos haadha ni qaba moo hin qabu? Haati isaa Maariyaamaadha. Malkisaadiq haadharraa dubartii irraa ni dhalate dubartii ni deette. Malkiseedeq nama ta'uu siin hin jenne bar ani uumaa siin hin jenne bar Malkisaadiq akka nama bakka itti jedhu ni fidda Malkisaadiq nama bakka itti jedhu ragaa fiduu hin dandeessu sirraa gabaabsanii halkanii sa'aan na deemte waan siin jedhe waa'ee Malkiseedeq nan dhibu beekte amma si dhibe aboon maaliif sin dhibin nama Yesuus caalu hin jiru naan hin jenneeti nama Yesuus caalu maaliif hin caalle kun Yesuus. Amma asitti kabajaa waaqayyoo fi waa'ee waaqayyo abbaa qaba haadha qaba. Okay sirraa gabaabsaa qoy sirraa hin gabaabsaa. Okay waaqni dhalata. Waaqni dhalata. Ni dhalata akkanaaf ati hin dhalatte moo dhalan? Laala wannan hubattan ustaas waaqni hin dhalatus hin dhalchus. Okay goobas. Yesuus ni dhalate moo dhalan? Yesuusi rabbiitu ergee. Okay qaamni rabbiin erge tokko waaqa moo ergamaadha? Yes gaafa ergamu wal keessa jiru waaqayyoon wajjin wal keessa. Maa waan wal keessa jiru akkamitti waan wal of keessa jiru Yesuus Kiristoos qaamni isa erge san eenyu jedhama? Okay ustaaz ani wanti siniif jedhu. Ati waa dubbisi waan sin jedhu sirraan gabaabsaa akka nama jedha waa wangeela bilchaane wangeela dubbisi. No. Ragaa hojjetan. Maaliif Yesuus Kiristoos Masihiin akka rabbiin biraa ergame. Aboo rabbii reefu walii galee ture rabbiin biraa ergame san rabbii guutuudha moo rabbii irruudha? Guutuudha. Rabbiin Yesuus erge san malee rabbiin biraa ni jira? Injiru ka Yesuus ustaaz Rabbiin Yesuus ergesan Yesuusiif maal ta'a? Walilollu ustaaz lafa qofatu hin jirru. Masihii kana musliimni akka ergamaa rabbiitti fudhata mitiire. Wangeelleen akkasuma wangeellenis ergama jedha. Qo'ame ustaaz akka ergamaa rabbiitti fudhataa mitiire musliimni illee. Ergamaa rabbiitti jedhee mana yaa. Yes. Kanaafu ergamaa rabbiiti jennee hin fudhanna moo hin fudhannuudha amma mee maaludha? Ni fudhanna. Erga fudhannee moo waan rabbiin isaaf kenne hojii inni dinqii adda addaa hojjete sanatti hin amanna moo amanna? Ni amanna waaqa jenneetti amannu ka dinqii waaqayyootu gartee harka nama Naazireet kanaan dinqii garaagaraa jedha wangeela hojii ergamootaa keessattuu. Hojjetu dinqii eenyutu akka dinqii harka isaa irratti hojjetu raawwate waaqayyo Yesuus miti. Addunyaa kanarratti akka Yesuusii kanarratti dinqii ka hojjete jira. Aboo jira Museen ni jira Museen bishaan adda dha'ee baase Yesuus bishaan adda dha'ee hin baasne
Museen bobaasaa jala kaayee bofa godhe ulee. Iyyasuus immoo bishaan irra deemeera kaa bishaan irra deemeera bar. Museen adda dhee baara adda baasee laaf baara jidduu deem baara guddaa. Museen rabbiitu itti hime. Rabbiitu akkas jedheen. Bishaan irra deemeera wallaahi bishaan baara irra deemeera. Dhaggeeffadhu. Namni baara irra deemin hin jiru nutu daa'inne deemaa turre.